Ashamaa harka fuuni daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Waraanni bilisummaa Oromoo WBO fi mootummaan federaalaa Itoophiyaa Taanzaaniyaatti marii nagaa gaggeessaa jiraachuu isaanii gabaafameera. Mariin nagaa kun guyyoota muraasa darbeerraa kaasee gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, ammattis hooggantoonni waraanaa qaamolee lachuu kan irratti argamanidha. Marii marsaa lammaffaa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti magaalaa guddoo Taanzaaniyaa wiirtuu daldalaa kan taate Daar es Salaam keessatti gaggeeffamu kan irratti gama waraana bilisummaa Oromootiin ajajaa waliigalaa ABO WBO Kumsaa Dirribaa maqaa qabsoo isaa Jaalmarroon argamuun isaa barameera. Jaalmarroon qaamolee alaa marichaaf haala mijeessaniin Oromiyaa lixaa Dambidolloo irraa xiyyaaraan gara bakka mariitti geeffame. Dirree lixaa irraa Marroo Dirribaa dabalatee namoonni 4 argamaniiru. Zoonii kibbaa irraa ajajaa dirree kanaa kan ta'e Gammachuu Abboyyee yookaan Gammachuu Raggaasaa dabalatee namoonni 2 argamuu maddeen keenya ifoomsaniiru. Marii nagaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ji'a 6 dura ifatti gaggeeffamee ture IGAD yookaan gamtoominni misooma biyyoota Afrikaa bahaa adda durummaan bakka Ameerikaa, Noorwee fi Keeniyaan jiranitti haala mijeessaa turuun isaas ni yaadatama. Marii miilanaa kanas IGAD gahee isaa kana itti fufee baachaa jira jedhamee amanama. Kanaan dura mariin nagaa ebila bara 2023 gara dhumaarraa kaasee Taanzaaniyaa Odolo Zaanzibaar Rizoortii Emeraaldiitti gaggeeffameen wal dhabdee jiru karaa nagaa furuun akka danda'amuuf qaamoleen lamaan marichatti fufuun barbaachisaa ta'uu irratti waliigaltee irra ga'uun xumuruun isaanii ni yaadatama. Yeroo sanatti qaamoleen lamaan mariin dabalataa akka barbaachisu eeranis yoomiif eessatti gaggeeffama kan jedhu garuu hin ibsamne ture. Haa ta'u malee waa'een marii tibbanaa irratti gama mootummaa Itoophiyaanis ta'e waraana bilisummaa Oromoo irraa hanga ammaatti ifatti kan jedhame hin jiru. Maarreen egaa garuu uummanni bal'aan keessattuu uummanni Oromoon akkasumas namoonni nagaa fedhan mariin kun waliigalteen goolabamee nagaa waaraa Oromiyaa fi biyyattii keessatti akka fidu abdii guddaa horatanii jiru. Abdii horatan qofa miti. Mariin qaamota lamaan gidduutti gaggeeffamu gama nagaatiin xumuramee jennaan hawaasaaf tajaajila tolaa kennuuf kanneen qophaa'anis jiru. Kanneen keessaa kiliinik giddu galeessaa wiirtuu isa tokkodha. Hospitaala Diimaa magaalaa Sabbataatti hakiima waliigalaa kan ta'an Dr. Birboo Caalaa mariin kun nagaan xumuramee jennaan kiliinikii isaanii sa'aatii 24f uummataaf tajaajila tolaa kennuuf qophaa'aa ta'uu turtii BBC waliin taasisaniin himani. Nutis turtii isaanii kana akkanaan qindeessine haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa yoo milkaa'e tolaan wallaansa kenninaa jedhe kiliinika giddu galeessaa wiirtuu. Dr. Birboo Caalaa Hospitaala Diimaa magaalaa Sabbataatti hakiima waliigalaadha. Dabalataan achuma Sabbatatti kiliinika giddu galeessaa wiirtuu jedhamus qabu. Isaan tibbana yeroo mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti Taanzaaniyaatti jalqabe jechuu dhagaan gammadanii qofa hin dhiisne. Gammachuu isaanii waan ittiin ibsatan yaadanii jennaan guyyaa tokko kiliinikii keenya kun maamila hundaaf tolaan wallaansa haa kennuu jedhanii murteessan. Murtiin kun dheebuu nageenyaa uummanni keenya qabu kana kan furu yoo ta'e waan xiqqaa gammachuu ittiin ibsan akka nuuf ta'uuf yaanneetii jedhan. Akka dhala Oromoo tokkootti rakkoon hawaasni keenya keessa jiru na dhukkubsa. Waggoota 5 darban haalli nageenyaa Oromiyaa waan baay'ee nu miidheera. Lolli kun lola obbolaa gidduuti. Kun baay'ee natti dhaga'amaa jedhan. Dr. Birboo Caalaa mariin kun milkaa'ee jennaan kiliinika wiirtuu kanatti maamila hunda sa'aatii 24f tolaan tajaajilla jennee murteessine gammachuu keenya ibsachuuf rakkoo nuti keessa jirrutu murtee kanaaf nu kakaase. Dr. Birboo dabaluunis nageenyi dhabamee lolli bakka jirutti hawaasni wallaansa fayyaa argachuuf waan rakkatuuf jecha dhibee wallaanamee fayyuu danda'uun akka du'u waan taasisuuf akka ogeessa fayyaa tokkootti kunis isaan akka yaaddessaa ture kaasu. Dooktarri kun lolli yeroo jiraatu nama rasaasaan rukutamuu fi du'uu qofa miti. Rakkoon nageenyaa yeroo jiru qorichi bakkaa bakka hin qaqqabu.
hakiimi socho'ee wallaansa hin kennu. Wanti lixa Oromiyaatti dhibee busaatiin uumame ibsituu gaariidha. Yeroo wallaansi fooyyee kanatti hawaasni dhukkuba fayyuu danda'uun akka du'u godha. Mariin qaamolee lamaan gidduutti jalqabamuu wayita dhagaan hedduu akka gammadan kan himan ogeessi fayyaa kun waliigaltee Oromiyaaf nagaa kennuu danda'urra akka ga'aniif hawwii guddaa qabaachuu seeru. Mariin qaamolee lamaan gidduu kun nagaan xumuramee uummanni keenya nagaa duraan ture sanatti deebi'ee arguun hawwii kooti. Qaamoleen lamaan nagaa buusuuf mariidhaaf wal arguun isaaniittuu abdii tokkodha. Kana gochuu isaaniifuu haa galatoomaniin jedhaa jedhan. Ta'us waraanni bilisummaa Oromoos ta'e mootummaan rakkoo fi dararama hawaasaa kana hubachuun karaa danda'ameen waliigaltee irra ga'uuf dhama'uu akka qabanis kan himan hedduudha. Qaamni amma mariirra jiru kun uummanni qalbii isaa rarraasee akka isaan eegaa jiru hubachuu qabu jedheen yaada. Ammas gareen lamaanuu aarsaa barbaachisu kaffalanii uummanni keenya nagaa dheebote kana akka argatuuf milkaa'ina isaaf gumaachuu qabu jedhan Dr. Birboon. Hawaasnis dararamni Oromiyaa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin mudachaa ture marii kanaan akka xumura argatuuf garee lamaanuu irratti dhiibbaa gochuun ga'ee isaa ba'uu akka qabus himu. Kilinik isaanii guyyaa qaamoleen kun marii kana milkaa'inaan xumuruu fi rakkoon ture nagaan hiikuuf waliigaltee irra ga'uun ibsamerraa eegalee sa'aatii 24f namni gara isaanii dhufu hundi wal'aansa hunda tolaan akka argatus dubbatan Dr. Birboo Caalaa. Mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti Taanzaaniyaatti geggeeffamuutti jiru kun nagaan akka xumuramu hawwii uummata Oromoo fi lammiilee nagaa barbaadan maraa akka ta'e illee gabaasuun keenya ni yaadatama. Finfinnee Maltiimiidiyaanis mariin kun milkaa'inaan akka goolabamuuf hawwii qabu ibsa. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa yoo milkaa'e kilinikii giddu galeessaa wiirtuu tolaan wallaansa kennuuf kan murteesse ta'uu isaa isin biraan geenye. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii YouTube Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.